ነገሮች እዚህ ሰዓት ላይ ሁለታችሁ ሳይድ ለሱ አውሩ ነበርኩ ታውቃለህ። ምንም የለም። ምንም ሀሳብ የለኝም። ዳኒ ሀሳብ አለኝ። ደግሞ ሀሳብ አለኝ። ከጎኔ እንድትርቅ ያልፈልግም። ከጎኔ እንድትሆኝ ነው ፈልገው። የኔ እንድትሆኝ ነው ፈልገው። ከማንም ሰው ጋር እንድትሆኝ ያልፈልግም። የማንም ሰዎች ሁኔታ በፈለክ ብቻ አለም እኮ የሚሆን ኤፍሱን አለች። ኤፍሱን የልጅ እናት ነች። ገባሽ አይደለ? ስለዚህ አሳውቃት። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኒ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ጅርተኒ ነጋ ቀብደኒ አይ ምስኪን ሆነ ዳኒ ነጋ አኩማ itti fufetti jira ድራማኒ ammallee dhaabanne jechuudha. Har'ammoo daani waan qabatee dhufee egaa lamaan keessanuu dhabuu hin danda'u jechaa jira. Irsuus immoo maal jedhan maqaa ishees isiinis dhabuu hin danda'u lamaan keessanuu jechaa jira. Gudii dhugaa rabbi nama dhiba. Akkamiin daanii dubartoota lama akkamiin kanaan gadallee kan isarra immoo kan irraa dubbadhe wanti aariitiin murteessan tokko ሰማችሁ argitanii kaniin barbaanne sababa mucaatiin dubartiin barbaanne wajjiniin ta'uun qabu dhageessanii jirtu yaada gurra keessanitti caloo maal siniin jedhe duruma waan aariitiin dhaqee keessa galeetii akkatti keessaa ba'u dhabe otoo hin barbaadiin dhaqee itti seenee jechuudha. Aariitii ammoo akkatti keessaa ba'u dhabe sun wanta sababa ulfaa'e jettu har'a fuula fiitii ishee dhaabachiisee maal jechaa jira. Aniin barbaanne sababa sanaatiin aniin barbaanne dubartiin barbaanne wajjiniin ta'uun qabu siin dhabuun qabu jechaa jira Tsiggeetiin. Wallaahi baay'ee nama gaddisiisa. Wanti tokko wanti ariifannaan akka nama mi'u kanarratti barumsa haa fudhannu. Dhugaa rabbii wallaahi wanti aariitiin dafnee ariifannee waa murteessinu booda gaabbii keessa nu gashiteeti akka kanaati. Waan tokko gizee goonu ilaallannee obsaatiin haa goonu. Dhugaa rabbii wallaahi. Amma gizeen ani dhugaa rabbi isheellee isallee waan ilaalu na azansiisan lamaan dhugaa dubbachuuf. Maaliifi inni gaafuma isheen qalbatitti keewwachuu didde aariitiin dhaqee kana keessa galeetii rakkatee akka kana keessaa immoo akkatti ba'uudha. Itti galuun nama dhibu ba'uutu nama dhiba. Argitanii? Sababa mucaan garana jirti jettuuf isheellee dhiisuu akkasaa wallaale. Tsiggeellee dhiisuuf akkasaa wallaale. Jidduutti rakkatee jira. Amma inni maal jedhe lamaan keessanuu dhabuun barbaadu jedheeti milaa'umatti akkuma dhageessanii jedhee yaada. Jennaan isheen immoo ana maal jechuudha lamaatti jira lamaan keessa dhabuu hin danda'u. Ani sitti meera hansi baasuu haadha mucaa keetii wajjin jiraadhu siin jedheera kan isheen jette jechuudha. Maal jedheereen immoo umarratti dubartii barbaanne sababa sanaan ta'uu qabu kan inni jechaa jiru jechuudha. Kun akka kanaati dhugaa rabbii baay'ee tokko nama gaddisiisa. Argitanii yoo kana yoo akkas ta'e anaaf ishee keessaa maraxuu qabda kan isheen jettu jechuudha. Tsigeen yoo akkas ta'e yoo ana dhabuun barbaanne anaaf ishee keessaa maraxachuu qabda. Ani ilmoo keef jedhee si dhiisee ammoo na dhiisuu qabda. Kan si barbaachisu isheedha jechaa jirti. Daan immoo argitaniitu jechanii jedhee dhageessaniitu jedhee yaada irra deebisanii tuttuqu. Dhugaa rabbi fuulduruma dhaabbatee jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Wanti ariitii wanti aarii
akka kana nama gooteetti akkatti keessaa nama baatu dhabdeen ta'ee fi waan tokko gisee aartanii murteessuuf hin fiigina. Obsaatiin ilaalaatii murteessaa. Wanti aariitii murteessanii kun akka kana nama goote dhugaa rabbi. Wallaahi rakkoo keessa nama buusti. Waan iyyaanni keessa jireenya keessan sin balleessiti wanti aariitiin murteessitan. Kanarratti barumsa namni fudhate kanarraa barumsa fudhata jedhee ilaala viidiyoo Daaniifaa kanarraa dhugaa rabbii wallaahi. Ariitiin hin barbaachisu tasgabbaa'u murtee qaba waamiyyuu dhugaa rabbi ani akka mataa kootti wallaahi barumsa guddaa isaanirraa fudhadhee jechuudha taa'ee viidiyoo isaanii ilaale dhugaa dubbachuuf wallaahi barumsa akkamii wanti aarii bada wallaahi bakka amma garatti cituu dhabee asii cituu dhabee la dhukkubsatee bara ambulaansiitiin fuudhanii mana keessa tursiisanii baasanii kun har'ammoo gazeeggee dhabuun barbaadu akka inni taa'aa jiru argitu siniin jedha. Kuni barumsadha jedhee isin yaada dhugaa rabbii ani mataa kootiin dhugaa wallaahi baay'ee tokko barumsa guddaadha kun. Egaa taansi immoo hafti ishee sababa burukeefaatiin dhukkubsatee jira. Egaa burukeeffaa haimeeffaa isa wallolanii bilbila narraa kaasuu didanii akkamiin ani hangafaa hangafni kabajamu hangamni simbiratti ulfina hin qabu akkamiin haimeen mizeeji barreessullee narraa kaastu bilbilullee narraa kaastu kan inni jedhee aareeru lamaan jiraatti burukeessa haimes yoo si dhiifatama gaafatanii kana dhiifatama siniin godhu kan inni jedhee jiru jechuudha. Sababa sanaatiin kan ka'e immoo dhukkubsataan oskataa egaa naaniin akkuma jettu ani isheen egaa fatanaarra jirti isa deemuu fi akka godhee deemuu dhabee inni hanisaa gamoo ciisa malee qallaalitti ciisaa hin jiru. Warri kana hojjetan hojii keessan isinii haa kennu deebii inni nu ga'e kuni isiniin illee haa ga'u ani isheen jettee jechuudha waan hin jedhu gawwan biraa jechaa jirti baay'ee tokko nama gaddisiisa. እድል አልሰጠኝም ምክንያቱም በጣም እየተጨነቀ ነው በጣም እዚህ በዙሪያ ያሉ ሰዎች ደካማ ጎኔ ናቸው ማለት ነው። ሰው ሊያጠቃችሁ ሲፈልግ በእንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚያጠቃችሁ እና እሱም እንደዛው በደካማ ጎኑ ተመጣበት ወይ ደግሞ ሰውን ለማስጨነቅ ስለሚሞክር ወይ ደግሞ ሙሽንም እንድታቅበት እንድትጨነቅ ስለማይፈልግ ሁሉን ነገር እንደሚል አውቃለሁ። ቢበስበት ነው የተኛው ማለት ነው እና በጣም የከፋኝ እኔ የምር በጣም የከፋኝ በቃ እኔ ደስተኛ ሆነን እንኖራለን ስል ደግሞ እንደገና የእሱን እንደዚህ ጭንቀት ሳይ በጣም የከፋኝ እኔ ምንም አሁን ላይ ደስተኛ ይሆንኩ አይደለም እሱ እንደዚህ ሲሆን ማለት ነው እና እኔ ምንም ጸልዩ ብቻ ሁላችሁ እኔ ምንም የምናገረው ነገር የለኝም። የምር በጣም የሚያስጠላ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው ሁላችንም ደባሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው። የደስታ ጊዜያችንን ይመልስልን ነው የምለው ሌላ ምንም የምናገረው ነገር የለኝም። akkuma argitan egaa እንደዚህ ሲሆን እኔ እንጃ እዚህ ግን በዚህ ዙሪያ በእኛ ዙሪያ ላይ ያለ ሴጣንንና ምቀኛን እንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ ዲል አድርጎ እንደዚህ የሚሰራ ነገር ማለት ነው እውነት እግዚአብሔር ይቅር ይበላችሁ። ምንም እኔ እያንዳንዳችሁ ስምን መጥፋት አልፈልግም። እንትና ማለት አልፈልግም። ሁላችሁም የእጃችሁን ይስጣችሁ። በቃ ሌላም እግዚአብሔር እውነት የእጃችሁን ሰጥቷችሁ ማለት ነው። በቃ እኛ የተጨነቅነውን ጭንቀት ተጨነቁት። ሌላ ምንም አለላችሁ nuti cinqiti nuti cinqamne rabbiin illee isinirra haa kaa'u jechaa jirti. Sababa sanaatiin egaa hundi rabbashamee jira. Egaa haimee fi burukeen egaa beeksisaba wal barsiisanii walitti fidanii beeksisaba hundaa jechuudha. Egaa beeksisaba wal barsiisanii ka'anii immoo gammachuu irra jiranii waan jidduu isaaniitti dhumame egaa quba qabdu. Kanaaf immoo hafti isheen dhukkubsataa gammachuu keenya nutti dukkaneessanii rabbiin illee hojii keessa isinii haa kennu isa kanammoo isinirrallee haa kaa'u akka isheen jechuudha naaniini. Hafti ishee akka isheen deemtetti mushee bira jira akka kanatti musheen qabattee teessii dhukkubaa. Inni qallaalitti waan xiqqoo sinoo isatu qallaalitti illee gadi hin ciisu gar malee dhukkubeera. Ammoo na dabbaree jira akkatti illee gara dalagaa koo deemuu dhabee jettee jirti. Isa dhiisee deemuun natti tolu achi geessu immoo dalagaan ni dalagootonni akkas cinqamuu jechaa jirti. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa baay'ee tokko aaranii jiru. Otoo haimeef burukee bilbilarraa kaasanii waan jiru
amansiisanii qoodanii fi bareeda isaanillee bilbilarratti cufanii jennaanii ani akkas cinqitii keessa galanii aariitiin dhukkubsate jechuudha. Egaa beeksisa jechuudha akkasidha namni isin jaallatu jechuudha. Jireenya obboleessa isaa baduun barbaadu innillee gammachuu obboleessa isaa barbaada wanta ta'eef gammachuu obboleessa isaallee dhabennaan ofii isaallee kun akka kanatti kan inni aaree ukkubarra bu'ee jechuudha. Kun jaalaladha. Jaalala burukee faayimeef qabamudha. Dhugaa rabbiin aafiyaa keetti si adeebisuu haftish fayyii siin jenna sirraa haa kaasu rabbiin fayyaa kee siif haa kennu siin jenna. አይዞሽ ናንዬ ሁሉም እጃችሁ ያገኛሉ ይቆያል እንጂ አላህ ይመልሳላችሁ እጃችሁ ሁሉም ነገር አላጡም ስራችሁ አላጡም ይቆያል እንጂ ከናፍዩ ወጂ ሰነሚ tokko hanuma facaafate haamata jedhani keeritis badaatis waan facaafate haamata mantatee hundumtuu hojii isa guyyaa tokko nima argata hin dhabu turis buleessi jechuudha. Kanaaf iyyuu jireenya namaa balleessuun jaalalli akka qaban jidduu galanii akka kanaa gochuun waan amma fakkeenyaaf akkas godhan kana burkeen illee yoo deeme han burkee barbaadu burkee qabatti han haimeen illee yoo burkee hojii wal dhiisanii yoo han haimee barbaadu illee haimee qabataa jechuudha. Kanaaf isaan lamaan jidduu kiftatii lamaan gidduutti dhumanii itti fayyadamuu barbaadanii yoomuu burukee haimeen immoo nama addaan ba'u miti jaallatanii malee akkasii rabbiin nagaa sinaa fiduu isaan tokko ta'anii jiru ammallee inshaallah abdii namatti wara walumaan jiru akka fe'ee yoo walolanis kana fakkaatti viidiyoon koo laayik sheer godhaa yoo sinitti tole na jajjabeessa sinin jedha nagaan